Rakkoon biyya keessaa rasaasni walitti dhuka'u hundi isaa harka faranjii keessa jira. Tokko hin shakkiin kan. Kan gaashetti raam. Kosmootiksii qabanii faabrikaa. Jaluu isaa qabanii kaallijee. Isa gurgurachuudhaa jedhaniiti warri isaanii waa booxxaattee duukaa deemti akka namni warra isaanii ilaalee warra ofii taasifatudha. Akkana godhaa. Awu. Ishibbo. Daawwantaawwan jaraa nu agarsiisu akkanuu akka jiraataanudha. Biyyi jaraa biyya keessa jiraatanuu miti. Akkamitti sir? Seera jara as fe'uudha haasaan. Maali ilaamee haasaan wal qixee duudaa kottaa jira qoy tokko tokkoon hin baafadha. Tokko tokkoon hin baafadha qoy. Akkanaa miti. Marhaba. Akkanu akka jiraataanu atteenyi akka jiraayaanu amma qiblaan keenya numte warri islaamaa kuni yeroo sagannu islaama malee yeroo nagannu jara. Yeroo sagannu qiblaatti deebina yeroo uffannu faranjiitti deebina. Subhanallah. Jirbiin keenya hin ta'u kan jira malee. Sibiilli keenya hin ta'u kan jira malee. Akkana itti tolfamne ka. Akkamitti keenya itti deebina akkanummoo akkana hin deebine advaanteejii jaraan sitti. Waraanni asii oomishamu. Jalqaba meeshaa faranjii isa nama ajjeesanu tolfama. Tolfamee keetti ani bimuraan wal lolla teenye. Achumaani siifi meeshaa liqii kennu anatti mun gurgurata. Ole. Achumaan nu lamaanii wal xiqqaa. Wal xuruursee naa nagaadhaan jiraata. Achi ka'anii waggaa 30 darbe. Waggaa 30 darbe. Lafti biyya keenya madaabaraa haraaraan agarre. Madaabaraa haraara madaabaraa akkasii jaaraa xuuxa. Subhanallah. Yoon hin jiraanne waan bareedu kennu akka godhanis jiru. Ishi. Waan mootummaa wayyaanitii wajjin biyyarraa walii galee raayyaan hin beeku. Waan walii galaniif immoo walii galaniiru. Madaabaraan gaafa dhufu funyaan kee qabamteetii qotee bulaan fuutee lafa ofii barsiifte madaabaraa amma alaa galchuudhaa koostiin birriin kun hundi ba'u kan lafa abbaa asitti hin fakkaatin. Madaabaraan bilgeet as dhufuudha. Bilgeet as galuu qaba jalqaba funyaan qabee dhufa. Akkatti dhufu funyaan nu qabee dhufa battolfamaa dhufne. Amma gaa lafa madaabaraa biyya keenya akkatti as nutti nagadamu akkatti mootummaan sadarkaa inni birriitti liqeeffatee abbaa idaa ta'u akka inni maal ta'u akka biyyi hiyyeessaa waliin yaadanne walii biyya kana guddiftee gara fuulduratti lamma barnoonni achi baratamu waggaa 70 dura amma fakkeenya poolitikaal saayinsii lolaa addunyaa lammaffaarratti jalqabame. Inni nu adda haaraa poolitikaal saayinsii jedhamee mana yuunivarsiidhaa biiroon itti gubamee maal jedhamee poolitikaal saayinsii hadhaa akka jedhamee akka tolcha qaccaqan hundi silaansa. Tolfamaa jiru jaraaf lolaa addunyaa lammaffaarratti isa kaa'ame jarree abdeet godhatee kan bira haaraa lafaa qaba. Nu isa sanaas kennan ka isa 1940 minaaminii keessa teenye geerara nu jarrachi waa biraa oomishuu jechuudha. Agga'uudhaaf karaa dheeraa deemaa dhufan. Faranjiin as ga'uudhaaf karaa deemaa dhufu. Eesh makkanni biyya keenya ulmaa'een madaammi kaseen qorichan ta'u barase. Canadaan yoo intarge. Daaraa Jarmanii liqimsinaaf teenye akkatti qoricha faranjii haakimiin biyya keenya akkatti qoricha faranjii nu ajaju ni baratee bahu siinoo keessan baafnaan. Dhukkuba argateera isii qofa bareedduudha. Dhukkuba arganiiru lafee keessatti waa ta'e arganiiru likkiidha isiin qodaan kan faranjiiti raayyaan tolchuu hin danda'u. Isiin achii dhufti isii gurgurtuudhaaf dhukkuba oomishama. Ma dhukkubni oomishama? Awoo ma. Oomishamoo. Dhukkuba danuu qabu lafaa. Yebeesiraa innaa tokko baafnee kaan tokko ergu. Maaliif waa sadii afur irraa gargaaramu? Abbaa idaa ta'uu keenyaaf lafti madaabaraa keenyaa gaafa jarri Mallas Zeenaawii madaabaraa achi as feesisu qotee bulaan funyaan qabame madaabaraa fuudhe. Madaabaraa gisee fuudhu maal inni yuuriyaa daappee jennee irra caalaa irra wabe. Teekinooloojii hin jibbamu. Sanyii daftee hadhaa sanyii keenya bilgeettuu erga. Sanyii midhaanii yoo nuun facaafne aga buutee nyabbaa koo. Balleessineef inni irraa. Biyyoon kennu bakka dide. Kennu akkamitti kennu? Suusii. Haraaraadha. Madaabaraa hadha mootummaan iyyuu lafti keenya hin kennu kaa. Siitii nutu gaafata malee jirri nu kadhatanu. Nuti kadhatee fudhatati. Nu kadhatee bitata malee hamma barbaadan nutti dabalu maaliif gaafa sijaaraan jalqabaa biyya keenya keessa gaafa dhufu akkana karaa zayilaa kanaan dhufe karaa barbaraa kanaan dhufe karaa maayaa kanaan dhufe karaa Dirredawaa hidhu baqqaash. Gaashexa Ingiliziin gaafa fidanu sobanii xaaliyaaniidhaan wal ariinee hidhatanii fidanii miti. Dhuguma xaaliyaanii ari'anii dhuguma
asitti akkana dhuguma giroodha. Wal ari'umaa jedhetanii namni wal hirii akkanatti ollaa wajjin inni nagaadhaan jiraatama. Ishi giroodha. Innis giroodha. Wal ari'anii dhugaadhaa. Sijaaraa gaafa fidanu akka lafa keenya barsiisan jechuudha. Ingiliziin gaafa fiddu Dirredawaa kana keessa deemtee manguddoo duriirraan harargee ba'aatii dhaggeeffadhee beekatu. Shee Umar nama jedhaman nama du'e qaata du'an waggaa 30 dura ilaa ilmoo koo akka sijaaraa biyyi kun bareessetti maayidhanii waamanii natti mani. Dirredawaatti akka jedhanii katamaa kana keessa deemte hirteedhaan. Tala namni ofii mutuutti agarsiifte jedhan meekaan ibiddootti qabsiifannee deeqotee bulan golee tuuxan. Boo nama mirqaan isaa akkam hay meenaa ideeqa. Nama mirqaan isaa akkam hay waan san fidanii haa arfni birannaa jennaan. Bakkoo tokkotti duudee lama jalqabde. Kaampaaniin Ingiliziidha. Ingilaandiidha. Sigalee Rootmaans maaloo Niyaalaa maaloo sabboodii as keessatti ni oomishame. Timbaawoo faabrikaan asitti ni oomishamne maa? Biyyi rakkatee naan fidan kan rakkisanii kaanii rakkina fidu. Dura rakkina fidu. Achii kaanii furmaata fidu. Jaratu beelessaa jaratu gargaara. Subhaanallah. Asiin beelesaniitii asiin waan matti gurguratamu. Rakkoon biyya keessaa rasaasni walitti dhuka'u hundi isaa harka faranjii keessa jira. Tokko hin shakkiin kan. Tokko hin shakkiin. Mirga amma fakkeenyaaf mirguma beeresab. Hawaasni guddaan akka inni hawaasa naman taane akkana hundi isaatu harka fi jiraabee quba qabadhu. Qorannaa jira bara. Wama jijjiira maa hunda naa subsiifta kaantiniin keenyatti deebinaa. Faashinii nagaa fattee kaatti. Waraana utuu hin oomishiin jalqabaa meeshaa waraanaan nu oomishamen siin jedhe. Maaliif lakkoofsa keenya hidhisanii ofii lakkoofsa nuu ta'u nu rakkisanii nu liqeessu kasana booda idaa kaffalaa teenya nu umurii guutuu akkamitti walii gallee miti. Idaa sana keessa walii galtee idaa kaffaluu qofa jiraamaa akkitti fudhatan wanni nu dhufin jiruumaa. Faashiniitti deebina.